Bismillah. Panas.
Kan ini petasannya sudah belian tuh. Masyaallah kana fakkaatti lukkuuleen haala kana mana keessatti nyaata akkam mi'aawaa ta'e dalagattanii jechuudha. Panaatiin illee ni xabbakama jechuudha. Hojii baay'ee nama gaafata. Wanti kamuu wanni laafadhu kan jira. Roziin keenya kana fakkaata obboleeyyantii akka magluubaaf qopheeffannee kunoo bilchaateera wanni hunduu bilchaateera. Lukkuuleen kunooti, dinnichilleen kunooti, baadiyyaanilleen kunooti wanni hunduu qophaa'ee jira. Amma walitti naqatuu qofatu nu hafee jechuudha. Bakka takkatti walitti naqanna. Diqqoo ishii zayituuna distii jala buusna. Guddifnu jechuudha. Achumaan lukkuudha. Hangaruu akka xariigaa kiyyaatitti dalagaa jira. Timaatimidha jechuudha. Timaatima lukkuu awwalatti beeksisan. Kanaan bareeda.
bismillah roozatti naqaa jechuudha. Roobni silaafuu bilchaataadha. Hundi hunduu bilchaataadha. Haa ta'u bas asitti illee ni ukkaamsina.